oduu teenyaa jalqabaatiin. Itoophiyaa fi Keeniyaan nageenya naannoo daangaa mirkaneessuudhaaf duula waraanaa waloo gaggeessuuf waliigaluun ibsame. Bara darbe yeroo akkanaa waraana bilisummaa Oromoo irratti waloo waraana kan labsan biyyoonni lamaan ammaas lola woboo irratti xiyyeeffate gaggeessuuf waliigalanii jiru jedhame. Waggoota dura waraana Eertiraa Itoophiyaatti affeeruun lammiileen Itoophiyaa akka ajjeefaman kan godhe mootummaan Itoophiyaa ammaas tattaaffii kana mootummaa Keeniyaatiin Oromoota irratti raawwachuu itti fufeera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin TPLF waliigaltee Pretoria kan itti tole qofa filatee raawwachuudhaan heera mootummaa cabsaa jiraachuu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad beeksisan. Gama biraatiin gareen TPLF yaada haarawaa kan hin fudhanne kan koo malee yaada jedhuun tuuta jiraatudha jechuun TPLF qeeqan bulchaan Itoophiyaa. Ministeerri muummee Itoophiyaa afgaaffii miidiyaa biyyattii waliin taasisaniin humnoota wayyaanee cimsanii qeeqanii jiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Saudi Arabiyaa fi Israa'el misaayilota Iraanii rakkachaa jiru jedhame. Biyyoonni lamaan eda misaayilota itti dhukaafaman qolachuu himaniiru. Gama biraatiin guyyoota dura kan ajjeefaman hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei arra akka awwaalaman ibsamee jira. Oduudhuma walqabateen Ameerikaan Tiraamp biyya namaa akka hin haleelle daangeessuuf akka jirtus ibsameera. Waraana Iraan irrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Arjentiinaan damee teekinooloojii niwukilaraatiin waloon hojjechuuf waliigaluun ibsame. Itoophiyaan dhiyoo erga buufata niwukilaraa ijaaruudhaaf akka jirtu ibsitee booda Arjentiinaa waliin dhimma kanarratti mari'atteetti. Gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Itoophiyaa fi Keeniyaan nageenya naannoo daangaa mirkaneessuudhaaf duula waraanaa waloo gaggeessuudhaaf waliigaluun ibsame. Bara darbe yeroo akkanaa waraana bilisummaa Oromoo irratti waloodhaan waraana kan banan biyyoonni lamaan ammas lola woboo irratti xiyyeeffate gaggeessuudhaaf waliigaluun ibsameera. Haaluma kanaan Itoophiyaa fi Keeniyaan naannoo daangaa biyyoottan lameenii bakkoota akka Moyyaalee, Marsabit fi Turkaanaa keessatti qindoomina nageenyaa cimsuuf akkasumas ammoo weerara qaxxaamuraa daangaatii fi bu'uuraalee misoomaa ijoo biyyoota lamaan walitti hidhu eeguudhaaf duula waraanaa waloo qindaa'aa gaggeessuuf waliigaluu beeksisaniiru. Waliigalteen kun carraaqqii waliigaltee tumsa ittisaa kanaan dura ture hojiitti hiikuudhaaf taasifamu keessaa tokkodha jedhame. Haala kanaan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatiif raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa KDF naannolee daangaa balaadhaaf saaxilamanii fi qabeenya tarsimoo ta'an irratti duula waraanaa qindaa'aa sadarkaan ni gaggeessu jedhame. Xiyyeeffannoon haaraan duula waliinii eegumsa bu'uuraalee misoomaa irratti kenname kun marii olaanaa ministeera ittisa Itoophiyaa Injiinar Aishaa Muhammadii fi barreessituu kaabinee ittisa Keeniyaa Sooyaan Tuyyaa gidduutti taasifameen kan dhiyaatedha. Mariin kun kan gaggeeffame kabaja guyyaa yaadannoo injifannoo Aduwaa waggaa 130ffaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiruun cinaatti kan taasifamedha jedhame. Gara lamaaniinuu hojii misooma tarsimoo kooridarii Laabseet yookaan buufata doonii lamuu Suudaan kibbaa kooridarii geejjibaa Itoophiyaa dabalatee eegumsa bu'uuraalee misoomaa cimsuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman ifoomsaniiru. Kooriidariin kun daldala geejjiba anniisaatiif gaanfa Afrikaatti walitti hidhamiinsa ijoo akka ta'e ibsaniiru. Marii kana irratti nageenyi kooriidara Moyyaalee, Marsabeetii fi Turkaanaa yaaddoo waloo ta'uun isaas eerame. Kunis sababa neetwoorkii yakka daangaa qaxxaamuraa walitti bu'iinsa qabeenyaa irratti hundaa'ee fi sochiilee gareewwan hidhataniitiin kan ka'edha jedhu. Biyyoonni lamaan keessattuu baatiiwwan darban keessa uummata Turkaanaa Keeniyaatiif uummata Dassaanechii fi Nyaangaatoon Itoophiyaa jidduutti sababa dheedumsa bishaaniitii fi bakka qurxummii kiyyeeffatan irratti walitti bu'iinsi hammaachuu isaa gabaasni achii ba'ee ni agarsiisa. Ibsi asii olii kun guutummaatti qaama lama irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u akkuma amma dura woboo irratti waloodhaan duula eegaluudhaaf akka jiran ibsi mootummaa Itoophiyaatiif Keeniyaa ni akeeka. Ibsa isaaniitiin kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti lola ni
banna jechuu baatanis biyyoonni lamaan Moyyaalee irratti lolli biraa gaggeeffamu akka hin jirre ifa ture. Lammaffaa irratti immoo gareelee hidhatan kanneen akka Dassaaleny ta'uun ifa ture. Naannoo Turkaanaatti deddeebiin ibsamaa kan ture gareen hidhatan uummata Keeniyaatiif Itoophiyaa akka ajjeesan himama. Lolli ammaa kun gareelee kanarratti xiyyeeffata jedhamee eegama. Akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo irratti waggaa dabre yeroo akkanaa ture. Mootummaan Keeniyaa duula waraanaa kan eegale. Yeroo sanas Gurraandhala 3/2025 mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya tokko keessaa baasuun dirqamaa jedhee ture. Kanaanis yakkoota adda addaatiin mootummaan Keeniyaa waboo himachuun ni yaadatama. Waraana Eertiraa feeruudhaan lammiilee biyyattii kan ajjeese mootummaan Itoophiyaa ammas waraana alaa feeruudhaan yaalii wal fakkaataa godhuu irratti argamaa jedhame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu jedhuun immoo Marsabeet akkasumas haga Moyyaaleetti lammiileen nagaa hedduun miidhamaniiru. Dhalattoonni Oromoo ji'oota dura hiriira ba'anii lammiileen isaanii 80 ol mootummaa Keeniyaatiin fudhatamanii mootummaa Itoophiyaatiif akka kennaman himachaa turan. Hedduun isaanii achi buuteen dhabamee barbaaduu irratti argamu. Mootummaan Keeniyaa dhimma lammiilee 80 Oromoota dhabamanii ammallee deebi'ii hin kennine. Gama biraatiin dabalataan qondaaltonni ittisaa biyyoota lamaanii ergama gamtaa Afrikaa jalatti deeggarsaaf tasgabbii Soomaaliyaa keessatti carraaqqii tasgabbii uumuudhaaf taasisan itti fufuudhaaf waadaa galanii jiru jedhame. Oduu biraatiin TPLF waliigaltee Pretoria kan itti tole qofa filatee raawwachuun isaa heera mootummaa cabsaa jira jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Gama biraatiin gareen TPLF yaada haarawaa kan hin fudhanne kan koo malee yaada jedhuun tuuta jiraatudha jechuun wayyaanee cimsanii qeeqan Abiy. Haaluma kanaan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota wayitaawaa biyyattii ilaalchisuun turtii afaan Tigreetiin tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin dhimmoota buqqaatota dabalatee haala naannoo Tigraayiif Shaabiyaa irratti yaada kennataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed afgaaffii edda tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin waqtii waraanaatti lammiileen qeef qabeenya isaanirraa buqqaan waliigaltee Pretoria booda gariin isaanii deebi'uu yaadachiisaniiru. Warreen hafan garuu TPLF fedhii siyaasaatiif jedhee qabee hambiseeraa jechuun himatan. Gareen kun waliigalteen Pretoria guutummaan guututti akka hojiirra hin oolleef kan itti tole qofa keessaa fudhatee heera mootummaa cabsaa jiraachuus eran. Gocha kana raawwachaa walitti bu'iinsa biraatiif sababa ta'aa jiraachuu eeruun diinota farra Itoophiyaa ta'an biroo waliinis hiriiraa jira jechuun wayyaanee himatan. Mootummaan barii waliigaltee nageenyaa Pretoria irraa eegalee hojii isaa ijoo taasifachuun buqqaatota gara qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanitti deebisuu ta'uun gara Tsallamtiif Raayyaatti erga deebisanii booda gara TPLFin ammoo buqqa'aniiru kan jedhan Abiy ammas taanaan hojmanee guddaan mootummaa federaalaa buqqaatota kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu ta'uu eeran. Abiy buqqaatota deebisan bayyanachiisuun jireenya isaanii itti fufsiisuun dirqama ta'uu hubachiisuun kanaas hojiitti hiikuudhaaf akka biyyaaf naannichaatti hojmanee keenya jalqabaatii jedhan. Waliigalteen nageenyaa Pretoria qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu itti gaafatamummaa isaanii beekanii amanamummaa yoo hojjetan rakkoolee keenya hunda keessatti hammachiisuun hiikuu ni dandeenya jechuun ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun afgaaffiidhuma kana keessatti gareen TPLF immoo yaada haarawaa kan hin fudhanne kan koo malee yaada jedhuun tuuta jiraatu jechuun qeeqan. Ministeerri muummee Abiy tajaajila oduu Itoophiyaa waliin afgaaffii taasisan kanaan gareen TPLF yaada qabatamaa kan hin qabne tuuta akkasumaan qilleensa abootuuf yaalu ta'uun jijjiirama akka biyyaatti dhufe hin fudhadhu jechuun hawaasa qofaaf osoo hin taane murtoo deebisee jireenya garichaa nyaachisuu murtee isaa turuu ibsaniiru. Gareen TPLF tarkaanfiin duuchaatti fudhatu amala paartiin siyaasaa tokko agarsiisuu miti kan jedhan Abiy yaada haaraa fiduun jijjiirama jiru deeggaruudhaaf ga'ee fedhii qabu akka hin taane simaniiru. Addunyaa jijjiirama qabatamaa galmeessaa jirtu kana waliin deemuu osoo hin taane yaadama jaarraa 19ffaa keessa ture qabatee garee hafeedha jechuun waa'ee TPLF ibsan Abiy jijjiirama jiru fudhachuudhaaf garichi kaayyoo akka hin qabne immoo deddeebiin kaasu. Yaada bara waliin deemuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessu faallaa deemuun uummata rakkoolee garagaraatiif saaxiluu garee TPLF kan kaasan Abiy garichi qaama humna jijjiiramaa ta'uurraa walitti bu'insaaf daandii saaquus hubachiisan. Walumaa galatti garichi uummata Tigraay irra dararaa fi dhiibbaa garagaraa geessisuu kan tarreessan Abiy TPLF yeroo aangoo irra tures Itoophiyaa guddoo ijaaruu caalaa walii keenya akka diina walitti taanu wal balaaleeffannu kaayyeeffatee summii jibbiinsaa facaasaa garee turedha jedhan. Gareen TPLF arraas yaada qawwee lafa kaa'uun addunyaa arraa waliin tarkaanfachuu kan hin qabne dhaabbatee kan hafe jechuun hubachiisan. Haala yeroo naannoo Tigraay irratti yoo tajaajila oduu Itoophiyaatti dubbatan.
Dubraatiin. Saudi Arabiyaa fi Israa'el misaa'ilota Iraaniin rakkachaa jiru jedhame. Biyyoonni lamaan eda misaa'ilota itti dhukaafaman qolachuu himan. Gama biraatiin guyyoota dura kan ajjeefaman hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei arra akka awwaalaman ibsame. Oduudhuma wal qabateen Ameerikaan Tiraamp biyya namaa akka hin haleelle daangeessuuf jirti jedhame. Haaluma kanaan wal waraansi baha jiddu galeessaa keessatti eegale ammas jabaatee itti fufeera. Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleeluu yoo jabeessan Israa'el gama isii Iraan cinaatti Hizbollah haleeluudhaaf jecha Libaanos daaraa godhaa jirtis jedhame. Iraan gama isiitiin haaloo bahuudhaaf jecha baha jiddu galeessaa biyyoota garagaraatti misaa'ilota darbuu itti fufteetti. Biyyoota waraana kanaaf saaxilaman keessaa tokko Saudi Arabiyaa taateetti. Kanaanis ministeerri ittisaa Saudi Arabiyaa kibba magaalaa guddoo biyyattii Riyaad irratti misaa'illi Kiruuz 2 dhukaafame qolachuu himeera. Addatti ammoo pireesiin eejensii Saudi Arabiyaa immoo dirooniiwwan 9 qolatamuu gabaasaniiru. Dirooniiwwanii fi misaa'ilonni kunneen eessarraa akka dhukaafaman aangawoonni Saudii bal'inaan waan ibsan hin qaban. Gama kaaniin humni waraanaa Israa'el haleellaa haaloo walirraa hin cinne biyyattiin gaggeessaa jirtu hordofee Iraan deebi'ii haaloo ba'uu kennaa jirti jedheera. Sa'aatiiwwan muraasa darban keessatti Israa'el misaa'iliiwwan Iraan irraa itti dhukaafaman hordofee sagaleen akeekkachiiftuu guddaan Tel Aviv fi magaalota biyyattii garaagaraa keessatti akka dhaga'ame ibsiteetti. Kana malees haleellaa Hizbollah irratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jiru hordofaa akka jiru waraanni Israa'el beeksiseera. Misaa'ilonni fi meeshaan kaan furgugifaman waan qolatamaniif ammatti namni du'uun gabaafame Israa'el keessatti hin jiru. Walumaa galatti addatti Saudi Arabiyaa, UAE fi Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachaa jirtuun biyyoota qoramaa jiran keessaati jedhame. Gama biraatiin Israa'el waajjiraalee humnoota nageenyaa Iraan haleeluu ibsiteetti. Israa'el haleellaa Iraan keessatti gaggeessaa jirtuun buufataalee waraanaatii fi wiirtuuwwan qaamolee nageenyaa Iraan bakkee garaagaraa jiran haleeluu akka itti fufte himte. Kun kanaan osoo jiru aangoon Doonaald Tiraamp waraana labsuu irratti qabu yeroo jalqabaatiif qoramuufi jedhame. Erga haleellaan Iraan irratti eegalame yeroo jalqabaatiif aangoon waraana labsuu Tiraamp guutummaatti qolatamuudhaaf akka jiru ibsameera. Aangoonni Ameerikaa walga'ii godhachuudhaaf deeman irratti tarkaanfii waraana fudhachuu ilaalchisee daangaa aangoo Tiraamp irratti gaaffii kaasuu jedhamee eegama. Seneetaroonni Ameerikaa kora kana mata duree aangoo waraana labsuu War Power Act jedhuun roobii arraa ni gaggeessu. Tarkaanfiin kun aangoo Tiraamp waraana labsuu irratti qabu guutummaatti kan daangeessudha. Garuu iccitiiwwan waraana kana marsanii jiranii fi bulchiinsa duraanii keessatti seerri akka waraana labsaniif hojiirra oole kan hin turre ta'uun adeemsi kun akka qoramu taasisaa jedhame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Rubio gama isaaniitiin pirezidaantiin aangoo waraana labsuudhaaf eeyyamni seeraa barbaachisu hin jiru jedheera. Bulchiinsi pirezidaantii qajeeltoo aangoo waraana labsuu yookaan War Power Act jedhamu haarawa godhee itti fayyadame hin turre. Pirezidaantonni Ripaabilikaanotaas kan Dimokiraatotaas kan hojiirra oolchanii hin beekan jedheera. Seneetaroonni wixinee kana dhiyeessan Tim Kaine yookaan immoo miseensa Dimokiraatik Vaarjiiniyaa irraa akkasumas immoo Raand Pool Ripaabilikaan Keentaak irraa waa'ee tarkaanfii bulchiinsa kana seneetaroonni waan yaadan ibsuu qabu jedhaniiru. Ijoollee keenya waraanatti erguu ilaalchisee seneetaroonni sagalee isaanii irratti kennuu qabu. Lubbuun ijoollee keenyaa qaaliidha. Waraana yeroo booda xumuramuudhaaf jiruuf lubbuu Ameerikaanotaa qaalii biyyi kun qabdu aarsaa gochuun sagalee seneetarootatiin murtaa'uu qaba jedha Kaine. Walumaa galatti Tiraamp dabalatee pirezidaantoonni Ameerikaa amma booda waraana labsuu irratti aangoon qaban akka daangeffamu seneetaroota kanaatu gaafachaa jira. Dhimmuma waraana Iraanii wal qabatee dhumarratti sirni awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei arra gaggeeffamuuf akka jiru himameera. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin ajjeefamanii kan turan Ayatollah Ali Khamenei arra magaalaa Teheraan keessatti akka gaggeeffamu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Sirni awwaalchaa kun arraa kaasee guyyaa 3 kan gaggeeffamu akka ta'e ibsame. Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Ameerikaan sanbata darbe gaggeessiteen erga isaan du'anii booda ilmi isaanii Mojitaba Khamenei gaggeessaa olaanaa Iraan ta'uudhaaf morkataa cimaa ta'ee dhiyaachuu maddeen Iraan wabeeffachuun New York Times gabaaseera. Oduu biraatiin
Itoophiyaa fi Arjentiinaan damee teeknooloojii niwukilaraatiin waloodhaan hojjechuuf waliigaluu beeksisan. Itoophiyaatti ambasaadarri Arjentiinaa ambasaaddar Liginaasiyoo Rookatagliyaata waajjira haaroo koomishinii anniisa niwukilaraa Itoophiyaa yookaan INEC jedhamu daawwachuun koomishinara koomishinichaa koomishinar Saandoksan Dabbabaa waliin mari'ataniiru. Itoophiyaan teeknooloojii niwukilaraa kana kaayyoo nagaatiif oolchuuf biyya waggoota dheeraadhaaf muuxannoo qabdu waliin tumsa tarsimaa uumuun ibsameera. Yeroo kanatti koomishinar Saandoksan muuxannoo Arjentiinaan madda anniisa niwukilaraa saxaxaa re'aaktara qorannoo fi teeknooloojii ammayyaa irratti qabdu dinqisiifatanii Itoophiyaa muuxannoo addunyaa kana fayyadamuun teeknooloojii niwukilaraa ofii ishee guddisuudhaaf fedhii akka qabdu himaniiru. Waliigaltee isaanii keessatti hojiirra oolmaa teeknooloojii, misooma humna namaa akkasumas immoo seerotaaf dambiiwwan to'annoo irratti waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'amu koomishiniin anniisa niwukilaraa Itoophiyaa beeksiseera. Tumsi kun Itoophiyaan hariiroo idil addunyaa fayyadamuun sagantaa niwukilaraa nagaa amansiisaa fi itti fufiinsa qabu ijaaruudhaaf kutannoo qabdu kan agarsiisudha jedhameera. Itoophiyaan fulbana bara 2025 ture niwukilaraa nagaa qofaaf itti fayyadamtu ijaaruuf akka jirtu kan beeksifte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed niwukilar pilaantii Itoophiyaan dhiyootti ni eegaltii jedhanii turan. Ijaarsa buufata niwukilaraa kanaaf ammoo Raashiyaatu filatame.